سفر رمضة قربان متيا رجل جلتين وطولي طلا سدين تنفورين محمدو طلا تكفى طلا دورما قبل فورين بيكو እሺ በቃ ሰሪ ብራን ጋር ሄድ አሸማ ከምጅርሰዱ ተዳፊ ከበጀምቶት ኦሮሾው ሐረሲጋ ቪዲዮ ከብራቲ ወልትኔ ምን ዱፍኔ ዝራ ማሊፍ ጋር ቪዲዮ በበሬዳ በቦሃርሶ ከፈልጂሶ ባይስ ኒካ በዲዱ ፈንጅራ እስናመጡ ጡሙራቲና ወሊን አቲፈ ያመጡ ሙራቲና ወሊን በሃሩ ቆፋ ያው ኤኒዌይ ቤካ ቲቆል ራበኔ ዝራ ቪዲዮ አልካፍኔ ደንደኝ ላ ቪዲዮ kan ቪዲዮ ዲበላ በገልቹ ቀብዱላ ቪዲዮ ዲበላ ቪዲዮ kan hundi keessan like gochuudhaan jalqabaan isin jedha warreen nu gara channel kanatti haaraa dhuftan dafaati subscribe godhaati maal channel kana ta'an isin jedha gara video እሺ ስቲፉ ፈሜት ሞ loowwan keessan irraa nama me argattu ሼዲ ሞ ሴጉራቲ sheedira leetiri lam sheguraatti irraa leetiri lam maal nyaachistu moo ሼዲ ሞ ሼጉራቲ sheedii maal nyaachistu marga nyaachisa sheguraatti hoo marga nyaachisa እሺ eessa bulchitu moo yeroo roobaa faa ሼዲ ሞ ሼጉራቲ sheedii eessa bulchitu godogin bulcha sheguraatti hoo godon bulcha maaliif sheedii moo sheguraatti ettani gaafattu deebiin keessan tokkichooti shena dingati kan gootateef okay sheguraatti no shenis gooti jechaan ibsuu hin danda'u like it's baay'ee painful psychologically baay'ee inni kun immoo psychologically ibsa sumadi kuma dhugaa isaati moo qoosaa jira fayyadasin akkam biyyi fayyadurtaamma akkamii dabdolloon nagaramni kam dabdolloon nagaramni biyya kam isinoo fayyadamni by the way namni akkana akka nama aartu wanti nama aartu hin jiru maalummaa yoomiin simmeedha intala kanatu asiin itti qallada maalummaa yoomiin simmeedha intala kanatu asiin itti qallada fayyaan qabdu booko Santimana Sara. Sika udo kana. Gudira bogo. Emang ya mai takan. Emang ya mai takan. Ya sera sete ke sese. Sero kotuna. Oh, narkuju kana kita kibarbat. Guys, narkuju. Abu show. Oh ya. Guys, rukuchu. Akkanatti kaasnaan hin dhaame. My God. by the way namni ጊዜ kana nama aarsu ilaala namni akkana ጊዜ nama akkasiin yeroo nama aarsu namni ui isayyuu siinsonis aarii kolfaa wayi kolfiti sini galee dhalaa sadeen tanan fuudhin Mamadoo dhalaa tokkoffaa dhalaa dubrummaa qabdun fuudhin maaliif yoonaan jette Cikiciki saati dami afu mal sinjeti beita. An kabajati yani sitti dhufe an barmaarree miti an kabajati yammaarree lammaffaa. Tana mataas nyaatti beekadu. Ta lammaffaa dhalaa diimtuu fittin fuudhin. Cikiciki mataas nyaatte gati fuutee booda. Egaati na fuutee booda nan gurraachomi natti hin tolle bifatiyya na nyaatte karaa lamaarree. Qabsi gooti. Sadaffaa dhalaa mataa haalan qabdu rifeensa dheeraa ifittin fuudhin. Tunis egaati fuutee si nyaatti. Jireenyi gaa akka dursu wajjiraaree jireenyi qayyarama. Hogo mataan kun irraa yaa'ee xiqqasha dhufe. Egaa ati na fuute faanaatiin tolle mataa kiyya nyaatti fitte rifeensi narra hin jiru maaree na goote. Kana sadeen irraa fagaadhu. Dhalaa kana sadeen yoo jireenya nagaa jiraachuu barbaadde. Warra kana sadeen hin qabne gaana eebbisa. Eebbisa. Yookaan laawucaan kun yookaan jaansaa sadan kanatti homaan qabdu jechaadha. Yookaan immoo warra akkas jedhiiti miidiyaa irratti haasa'ii jedhantu jiru.
لا كفلا ميدي لا إنما أسرن كان يو وإني سنجر In sobdinaan hin jedhina malee cikii tokko dawwaltee fi silkii sirraan kaastu taanaan istoofiidhaa fi diishii tola jennanii silkii see laxxafaa deemi. Istoofiidhaaf diishii tola hojjenneedhaati silkii see laxxafaa deema. Cimaadha inni kun immoo cimaadha. Rakkoon isaa tokko nabdu kaachi keessaa. Jaallattoota saala wal fakkaataa yoo argitan dhagaadhaan rukutaatii ajjeesaa jedhe pirezidaantiin Burundiidha. Pirezidaantiin Burundii Ndashimiye Evarsiite jaallattoonni saala wal fakkaataa Burundii keessa jiran dhagaan tumanii ajjeefamuu qabu namni dhagaadhaan tumee isaan ajjeeses yakkaan kan hin gaafatamne ta'uu ibseetii kan inni jiru. Inni kun atu Itoophiyaa keessatti atu biyya keenya keessatti bahee wayya kun seerri akkasiidha seerri. Atoo biyya keenya keessattis bahee kun bareedduudha laa. Meemoorri seera kan deeggartan. Daawwattoota keenya amma mirqaanee jirruuf jecha dubbii dheertuu hin dandeenyu caljaa dhageeffadha. Torban dabre namoonni lama mana marii lulluqattoota bahaa Oromiyaa keessatti dhufanii lulluqata balleessanii nuu miti ja'anii miliquuf yaalanillee garuu qorannaa poolisoota girgira qabsiistootaatiin qabamanii sa'a 4 mana hidhaatti darbatamuu isaanii hoogganaan poolisoota koomishinar Libaanataa fi Inspektar Udiin wal ta'uun nuuf ibsaniiti jiran. Firraa xiqqeessi haa bani aadam noor ku jiranii firraa xiqqeessi haa. Xiqqeessa? Sirraa wayyaa. Tiraanspoortiin namoota huqqataa fi gabbataadhaa keessattuu shamarran namoota huqqataadhaa wajjiin walqixa kafaluu hin qaban jechuudhaan ministeerri geejjibaa fi daandiiwwanii guyyaa har'aa labsii baasee jira. Keessattuu ijoolleen baajaajii ooftan dubbiin kun isin ilaallata baga gammaddan isiniin jennaam. Ispoonsara oduu kanaa ta'uudhaan kan ilaa hanga ammaa nu cinaa dhaabbatee nu gargaaree akka nuti mimmiidheenee mimirqaanne isinii himnu kan nu godhe ispoonsara cimaa keenya kabajamoo Dr. Jimaadhaa isa galatoonfannaa rabbii gaditti. Dr. Jima VTV dhayyuu news diina akkana qofa dhaggeeffadhaa laasin. Isa politikaa keessa maaltu sin jechuun inni kunis politikaadha. Eshi bakka sarii biraan gaafadhu. Eshi gaafadhu. Sareen ilkaan meeqa qabdi? Soddom. Miti. Eshi bakka sarii biraan gaafadhu. Amma mucaa kana fakkaatuun saree jettee ati mucaa kana fakkaatuun saree jettee ati hin taatu ati skriiptii ta'uu qaba immoo. Wanni gurra qabadhuuf hin jirtu gabaabsiif maashaallah rabbi khayrii sinaaf. Okay, ani jaarsa koo halaala qaba beektanii? Jaarsa koo halaala qabdaa yaa. Garuu bira geedde kan dikaana godhanii biyya biraa jira beektanii? Dikaana godhanii alaalchanii dura si osoo waan tokko waliin dubbateen illee nama diiniiti. Dikaana godhanii garuu eegali kana godhanii jedhanii wajjin haasawee wajjin taphachuu silkiidhaan viidiyoodhaan qaama saalaa waliin budhiisuu wanta akkasii fi akkam qaama agarteetiin kana gaafiin kee. Meemee gara ustaazaatti sun galiin yaada keenya kennachuun qabnu amma jechuun wanta akkanaa silumaayyuu yookaan akka ta'e taasanii walitti dhufuu yookaan immoo wama akkanaa gochuu dhiisuu. Faranjootni nu baay'ee fakkeenyaaf teelegiraama yeroo fudhannu teelegiraamni kaabbaan kaampaanii sanaa dirjitii wantoota sana ተቆጣጠረን dirjitii guddaa wayii dhaabeet akkasitti hojjeta jechaadha. Fakkeenyaaf yuutuubii kana yeroo fudhanne yuutuubiin dirjitii baay'ee qaba. Kanaaf fakkeenyaaf namoota jara sana bira ga'u malee viidiyoon dhufee isin bira ga'uu dhiisuu danda'a. Jarri sunis akka isin godhattan ta'anii ilaaluu danda'u. Yoo isin hawwataa ta'e wanta akkana siluma itti fagaachuu wayya isin galee. Wal qabatee samoona kana viidiyoo akkasii walitti erguudhaan sooshaal miidiyaa kana deddeemee viidiyoon tokko dubbatamaa ture.
isarratti illee hojjechuu yaadee ka'een dhimma kana namoota baay'eetu irratti hojjetanii kanaaf anniisee jechuun egaa wanti kun cimaadha karaa kootiin. Qaama saalaa fakkeenya eeddee datti buddisii biraawudha jira. Akkasii jechuun itti buddisee jira. Garuuf qabu waan hin dandeedeef itti buddisee hojii kolfee haasa'ee jira. Innis datti buddisee hojii kolfee haasa'ee jira. Garuu wanti kun haraama ta'uu ooluu jedheen anis itti dabboo of qabuu hin dandeedde ittoo himamlama jedheetuma datti buddisii biraawudha jedhee na hojii taphata jechuudha. Viidiyoodhaan jechuudha. Akkuma waan bira jiruutitti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waan abbaan mana keetii si wajji taphachuu keessatti agarteetiin eeganii haasaa qabaattee dandeetti qaba. Garuu wanni jiraa meeshaan isin itti haasoftan kun maali? Meeshaa faranjiiti. Agarteetiin duuba kana keessatti maaltu naqunnama waan suquunnamu jedhee waraabu jira waan agarteetiin sigalee deemu kun isaan bira deema saniif agarteetiin sinaasa'uu keessatti si wajjin haasa'uu danda'a jechuun agarteetiin waan abbaan manaa waliin jiran waan haati manaa waliin jiran mumkin inni sitti haasa'uu danda'a walaakin agarteetiin waan kanarra waan jennu yooni agartee akkasi dila san keessa dabruu baachuun barbaachisaadha. Leanna agarteetiin naamusaa miti jechuudha. Naamusaa miti abbaan mana keetii eeganii kee qabaate si wajjin haasa'uu gaarii danda'a. Walaakin dila san keessa deemanii viidiyoo bananii agarteetiin si galee akkas godhuun hin barbaachisu waan kanarra. Maaliif gaa asirrumatti nu ga'a? Yaaduma koo qabatanii dhufanii. Kuno akkasumatti fuudhee jira. Gidee muudii namarratti qaba. Kuno yeroo isaa immoo fuudhaa viidiyoo naraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Isin tolee isin gammachiisa isin bohaarsee dheedee yaada. Amma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroos Show. Bye.